Welcome bagaruftani barumsa keenya kanarraa waa'ee action verbiti yookiin immoo jechoota Ingiliffaadha kan gocha ibsan jechuudha. So jalqaba irratti jechuma namni beekurraa eegallu jecha common ta'e jecha beekamarraa eegalla. Jechi jalqaba go jedha. Go jechuun maali? Namoonni beeka deemu jechuudha. Jecha go jettu kanan fayyadamne mee fakkeenyota lama sadii ijaaruu haa dandeenyu har'a. Mee maal fa'aa jechuu dandeessan? Okay, I go asumarraa kaata dura annin deema. Okay, eessa deemtaa jedhee namni tokko si gaafate, where are you going siin jedhani. Okay, I'm going to school. Yoo amma I go to school yoon jedhe maal jechuutiin jira, mana barumsaatiin deema. Himuma kana xiqqishoo dheeressine I go to school every day yoon jedhe guyyuu eessan deema, mana barumsaatiin deema. Steepii itti aantu hima kana saffisaan jechuudha. I go to school every day. I go to school every day. Okay? Deddeebistanii jechuun afaan keessan baay'ee isinii fooyyessa jechuudha. Guyyuu gara mana barumsaan deema jechuudha eekinsaati. Fakkeenya biraa fakkeenyaaf ana jenne amma immoo nuti haa jennu. We jechuun nuti himre. We go. Nuti maal taana? Ni deemna. We go home. Nuti eessa deemna? Mana deemna. Xiqqisho hima kana yookiin al tokko dheeressi yoon siin jedhe manarraa kam gootee dheeressita? Dura we go home jettee jirta. Mana deemna. Xiqqisho dheeressu yoon barbaachise we go home after work. Hojii booddee gara manaa deemna. Yookiin immoo mana barumsaa booda gara manaa deemna jechuudhaaf we go home after school. Okay, so isinis boota yookiin iddoo work jettu school buusuudhaan yookiin immoo fakkeenyaaf daawwii jechuun visitiidha. We go home after visit yoo jenne daawwii booddee gara manaa deemna jechuu jirra jechuudha. Okay, isaan kan jedhuttis fayyadamii. They go isaan ni deemanii. They go to the market. Isaan eessa deemanii? Gara gabayaa yookiin immoo gara magaalaa yookiin bakka itti waa gurguranii bitan in deemu. They go to the market. Gara gabayichaa ni deemu. Eenyuun? Isaan. Okay. Gara action verbii itti aanu yeroo dhufnu jechuma isin beektan come. Come jechuun maali? Dhufuu jechuudha. Iddoo irraa nam tokko as dhufuu jechuudha. Akkuma viidiyoo kanarraa agartan. So jecha kana barree miti hima lama sadii irraa ijaarre. So wanta akka daleene jechuudha. Fakkeenya nam tokko maal kottu jedhime. Please come. Yookiin immoo xiqqishoo hima kana haa dheeressinu. Xinnoosi haa dheeressinu kam goona. Please come here. Please come here. Amma pronunciation Amerikaa keessatti please come here isaan akkana jedhani. Come here jenne akkatti addan baasani. Please come here. Come here. Akka nama come here jedhu fakkaata jechuudha. Dubaratti jechuudha. Please come here. Maal jechuudha? Maaloo as kootu. Here jechuun as jechuudha waan ta'eef. Yoon akkana jedhee my friend comes early. My friend comes early. Hiriyaan koo yeroodhaan dhufa. They come every day. Guyyuu isaan ni dhufanii. Yookiin immoo guyyaa jummaa hunda ni dhufan jedhime. They come every Friday. Guyyaa sanbataa hin dhufu jedhime. They come every Saturday. Akkas jechaatuma guyyoota barbaaddu hunda bakka buusaa deemta jechuudha. Okay? Guyyaa Tuesday yoo godhu feete they come every Tuesday. Verbiin keenya itti aanu jecha isin beektan eat kan jedhu jechuudha. Eat. Okay? Eat jechuun maali? Nyaachuu jechuudha. Namni hin beekne hin jiru. Okay? So wanni hin beekne amma maali? Hima irraa ijaaruudha. Hima jechuma lama mee walitti haa fidu. I eat. Ani maaliin godha? Ani nyaadha. Waan nyaadhu haa itti doome. Maali nyaadha?
Daabboo. I eat bread. Daabboo tana guyyuu nyaadha jedhime. I eat bread every what? Every day. Yookiin immoo daabboo tana ganamuu ni nyaadha jedhi. I eat bread every morning. I eat bread every morning. Ani guyyuu ganamuu jechuudha. Ani ganamuu daabboo nyaadha jechuudha. Okay, jechuma eat jedhu kana fayyadamne. She eats rice yoon jedhe isheen ruuza ni nyaatti yookiin isheen ruuza nyaatti. He eats rice. Okay, inni ruuza nyaata. We eat together. Asirratti amma she eats hin jedhe sin itti dabale verbii kanatti maaliif singilii yoo ta'e jechuu subjectiin mataan hima isaanii yoo singilii ta'e akka hiidhaa akka shiidhaa akka itti yoo ta'e verbiin itti aanu ka gocha ibsituni verbileen maal taati si dabalatti. Yoo mataan himaa pluraalii ta'e akka we akka they akkasuma dhimma addaa keessatti I ka jennu wanni hin dabalattu jechuudha sin dabalattu. Fakkeenyaaf we eat together jenna malee we eat together hin jennu jechuudha. Okay, we eat together waliin nyaanna. Okay, gara verbiitti aanu adeemnu drink jedha. Kunis kanuma isin beektani. Drink ni beekna garuu hima irraa ijaaruu hin dandeenyu nutti ulfaata. Lamarraa eegallu kanaas I drink jettee eegaltu duraaso nan dhuga. Maal bishaan jedhime. I drink water. I drink water. Kayattu I drink water. Meedhame akkasitti. I drink water. Water. Jedhu jarri waan ta'eef akkasumatti ajanname pronunciation asirreessine. I drink water. I drink water. Okay? Ani bishaan nin dhuga. Haya. He drink milk jennamoo he drinks milk jenna akka reefu ilaalletti yoo ta'e. Asitti daballamre he drinks milk. Okay? He drinks milk. Yoo ishii gootes she drinks milk. Isheen aanan dhugdi. Inni aanan dhugaadha akka reefutis. Yoo isaan ta'e they drink tea jenna malee they drinks tea hin jennu jechuudha. They drink tea. Isaan maal godhani? Shaayii dhugu. Gara verbiitti aanu dhufnu read jedha. Read jechuun maali? Ni beektan. Dubbisuu jechuudha kunis baay'ee salphaadha. Okay, gara hima irraa ijaarratti adeemnu. I read a book. Kana jechuun koo dura hima lamaan ijaara jechuudha. I read ani dubbisa. I read a book yoon jedha ani kitaabaan dubbisa. Kanarra xiqqoo isii yookiin immoo dheeressuu yoon barbaade. I read scientific book. I read fiction book. Okay? I read religious book. Amma I read historic book. Kitaaba seenaatiin dubbisa. Okay? I read religious book yoon jedhe kitaaba amantiitiin dubbisa. So akkasii babal'isaa deemnaa jechuudha. Fakkeenya biraa we read yookaan jedhe maal jechuu kiyya nuti ni dubbisnaa jechuudha. We read together yoon jedhe we read together waliin dubbisna. Waliin dubbisuun feenu jechuu barbaaddes xiqqoo kanarra dheereste we don't want to read together. Yookaan immoo akka pronunciation gabaabsine eene ka jennu ta'e we don't want to read together. We don't want to read together. Okay? Gara verbiitti aanu dabarru write jedha. Write jechuun barreessuudha. Namni hin beekne jiru garuu hima irraa ijaaruun nu dhiba asirrattis. I write jedhee eegale. Okay? Ani barreessa. Maal? My name. Maqaa koo nin barreessa. Yookiin immoo I can write my name. Maqaa koo barreessuu nan danda'a. Okay? He writes jenna moo he write jenna amma asirratti. Esitti daballeennee bire mataan himaa yoo qeenxee ta'e yookiin singilii ta'e. He jechuun isa waan ta'eef inni tokko waan ta'eef verbiin gochaa gisee hunda esi dabalatee dhufa.
eega mataan hima sanii singilii ta'e jechuudha. So he writes a letter. Inni maal barreessa? Inni xalayaa barreessa. They write notes jenna. No, they write notes. Mataan himaa asirratti isaan jechuun danuudha. So they write notes. They write notes. Isaan nootii maal godhu barreeffatu yookiin ni barreessu. Okay? So barumsi keenya kan action verbiidha jechuudha. Asirratti raawwata. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like godhaa, subscribe godhaadha. Akkasuma nama biraatiifis viidiyoo kana share godhaadha. Barumsa itti aanuun hamma wal deebinutti yeroo gaarii. Ta-ta for now.